obboleessa kiyya yookiis obboleettii kiyya kan barumsarra jirtu kolleejis ta'e yuunivarsiitii sadarkaa lammaffaas ta'e elementarii seenaa dhugaa fi gaddisiisaan kun yuunivarsiitii tokkotti intala durbaa tokko irratti ta'e waan hedduu waan irraa barattuuf hamma dhumaatti daawwachuu hin dagatiin. Ani Ermiyaas Tolasaati. Maqaan ishee Tolashii jedhama. Tolashiin barumsa ishee sadarkaa lammaffaa kan qophaa'inaa irratti qabxii gaarii fiddee yuunivarsiitii seente. Barattuu cimtuu kaayyoo fuulduraaf qabdus guddaadha. Kaampaasii seenuun duratti karoora gara fuulduraatiin gaa'ilaa kan waliin dhaabbattu kaadhimaa qabdi turte. Kaadhimaan ishees nama gaarii, amanamaa fi Waaqayyoon jaallatudha. Erga digirii ishee jalqabaa xumurtee booda gaa'ela akka dhaabbatan sana booda immoo barumsa ishee digirii lammaffaas akka itti fuftu karoora qabdi. Barumsa ishee yuunivarsiitichatti jalqabdee cimsitee itti fuftee qabxii gaariidhaan waggaa xumuraa irra geesse. Waggaa xumuraa simisteera lammaffaa jalqabaa irratti sagantaan addaa yookiin Crazy Day kan jedhamu kaampaasii keessatti barattoota eebbifamtootaan qophaa'e. Saganticha irratti sirbi adda addaa, dhugaatii fi kan kana fakkaatan qophaa'eera. Jalqaba irratti saganticha irratti hirmaachuu hin barbaanne turte. Boodarra garuu hiriyoonni ishee sossobanii amansiisanii rakkoo hin qabu, hundumatu irratti hirmaataa, ati hamma yoomiitti faaraa taata, ijoolleen feelooshipii ati sodaattu hundumtuu keessatti hirmaatu jedhanii sobanii amansiisanii saganticha qabatanii seenan. Sagantichi halkan sa'aatii 2 booda xumurame. Irbaatni barattootaa xumuramee ergasii hiriyootni ishee kottu irbaata si afeerraa alaa nyaannaa guyyaan har'aa guyyaa addaati achumaan alatti bittinni jennee deebina jedhanii utuma Tolashiin didduu ammuma deebina hin turru jedhanii sobanii qabatanii ba'an. Magaalaa keessatti iddoo haaraa si geessinaa bakka Tolashiin dura deemtee hin beekne qabatanii deeman. Irbaata ajajan. Irbaaticha duukaa hiriyootni ishee dhugaatii alkoolii ajajatan. Tolashiin garuu dhugaatii alkoolii hin dhugu, ani kiristaana jettee didde. Ergasii hiriyaan ishee keessaa tokko rakkoo hin qabu, lallaafaan si ajaja jettee deemtee namicha keessummeessaa bira gurratti hasaastee deebite. Keessummeessaanis Tolashiidhaaf kookaa koollaa fideefii dhufe. Tolashiinis tole jettee dhuguu jalqabde. Erga dhugaatii jalqabdee daqiiqaa muraasa booda garuu Tolashiin machaa'uu jalqabde. Of to'achuus dadhabde. Turtii muraasa booda of wallaaltee kufte. Erga of wallaaltee kufteen booda halkan walakkaa kutaa siree yookiin ciisicha tokko keessatti of barte. Yegguu of bartee of ilaaltu qaamni ishee dhiiga jigsa. Rifattee yoo ol jettu dhukkubbii jabaatu itti dhaga'ama ture. Ni rifatte. Wanti hundinuu saaraatti ta'e. Nama eenyummaan isaa hin beekamneen gudeedamtee jirti. Durbummaan ishees fudhatameera. Namni tokko bira hin turre. Hiriyoonni ishees haala kana hundumaa nama kan biraa isheen hin beekneef durbummaa ishee yookiin ulfina ishee gurguratanii kookaa-koollaa keessa qoricha adoochaa buusisanii macheessanii halkan walakkaatti gatanii biraa sokkan. Tolashiin halkan guutuu bu'aa bultee ganamaan akkuma taatee gaggaafattee gara kaampaasiitti deebite. Hiriyoonni ishiinis akka wanti tokko hin uumamneetti salphisanii itti haasa'uu jalqaban. Isheen garuu jireenya ishee guutummaatti madaadha. Nama tokkotti haasa'uu hin barbaanne, baay'ee sodaatte, baay'ee qaanofte, hamma ji'a 3ttis ni calliste. Erga wanti sun ta'ee ji'a lammaffaarraa kaasee ishee ni balaqqamsiisa, nyaatas ni jibbisiisa, mataa ishees ni dhukkuba ture. Isheen garuu kana hundumaa obsitee ji'a 3 booda itti cimnaan hospitaala deemte. Qorannoo taasistee qorannicha irratti oduu baay'ee gaddisiisaa abdii ishee dukkaneessu dhageesse. Tolashiin ulfa ji'a 3 garaadhaa qabdi. Dhiiga ishee keessatti immoo dhukkubni HIV akka argame itti himame. Erga kana hundumaa dhageessee jireenyi ishee itti hadhaa'e. Osoo argituu guyyaan itti dukkanaa'e gorsa kennamuuf dhiiftee sootuma hospitaalaa baate. Eenyuttis osoo hin haasa'in uffata ishee muraasa kaampaasiidhaa fudhattee bilbila ishee cufatte. Maatiin kiyya waan qaban gurguranii garaa hidhatanii rakkatanii waggaa hamma kana irratti dadhaban.
Inni garuu kana booda abdii hin qabu. Kaadhimaa kiyyaafis hin fayyadu jettee jireenya dukkanaatti seente. Obboleessa koo yookaan obboleettii kiyya, seenaa tola ishii kanarraa waan guddaa akka baratte nan amana. Jabbiin harree waliin ooltuu dhiituu barti akkuma jedhamu ta'e dubbichi. Kana booda akka nama waaqayyootti nama hundumaa jaalladhu, riyaa garuu filadhu. Eessa akka deemtuuf eenyu waliin akka deemtu adda baafadhu. Hubadhu ati mul'ata guddaa fi karoora guddaa qabda. Guddina kee kana garuu seexanni hin jaallatu. Mul'ata kee karaatti hambisuuf kallattii argame hundumaa yaala. Ati garuu hin sobamin, ofis hin gatin, of hin dagatin, of eeggadhu. Hundumaa caalaa Waaqayyo Gooftaan eegumsa isaa siif haa baay'isu. Ani yeroo kiyya fudhadhee bifa kanaan qindeessuudhaan gahee kiyya ba'eera. Akka irraa barattaniif hiriyoota keetii sheer gochuun gahee keeti. Akkasumas namoota baay'ee bira akka ga'uuf laayik, barnoota garaagaraa asirratti darbu hordofuuf immoo sabiskiraayib gochuu hin dagatinaa. Nagaan turaa.